Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu waliin ani Lubee Girmaati. Badhaasni Odaa Awaard marsaa shanaffaan guyyaa kaleessaa gaggeeffamee ture. Odaa Awaard marsaa shanaffaan qopheessummaa maltiimiidiyaa Bashaatu Tolamaariyaamii fi Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaatiin kan qophaa'e yoo ta'u, sirni badhaasa Odaa Awaard kun dameewwan aartii afaan Oromoo 20 dorgomtoota 60 kan hirmaachise ta'uun himameera. Odaa Awaard baranaa kan adda isa godhu keessaa aartii afaan Sidaamaan hojjetamanii fi kan afaan Affaariin hojjetaman kan hirmaachise ta'u, gaazexeessituu fi qopheessituun sagantichaa Bashaatu Tolamaariyaam ibsitee jirti. Sirni badhaasa Odaa Awaard marsaa shanaffaan qophiilee garaagaraan kan dabalame yoo ta'u, Ministeerri Aadaa fi Ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa dabalatee hooggantoonni olaanoo fi keessummoonni waamichi taasifameef argamaniiru. Bulchiinsa magaalaa Burraayyuutti zayinni nyaataa leetira 200 ol to'annoo jala ooleera. Bulchiinsi magaalichaa qaala'insa gabaa to'achuuf guyyaa kaleessaa koree taaksii foorsii hundeessee hojiitti galchuun isaa ibsameera. Akkasumas sukkaari kuntaalii 24 to'atamuu ragaan kominikeeshinii magaalicharraa arganne ni mul'isa. Oduma kanaan wal qabatuun qorataan waa'ee soorataa fi sirna soorataa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Yihun Ayyalaa tibbana Itoophiyaa keessatti gatiin zayitii nyaataa dabaluun akka malee odeeffamaa jira. Gatiin zayitii nyaataa maaliif yeroo hedduu dabala kan jedhu hundaafuu gaaffii ta'us haalli amma uumame kun zayitii irraa kan nu fageessu waan ta'eef nuuf carraa guddaadha jedhan. Akka isaan jedhanitti zayitiidhaan soorata hojjechuun aadaadhuma ta'eeti malee otoo ofirraa fageessinee irra wayya yaada jedhuun deeggaraa jechuun dubbatan. Pireezidaantii Yuukireen Voolodimiir Zeleniksiin waajjira isaa Kiyiv jirurraa paarlaamaa UK haasawaa hin eegamne taasise. Jechoota ministeera muummee duraanii UK Winstar Chaarchil ergifachuun Raashiyaa bosona dirree qarqara galaanaa fi karaa irratti illee ni lollaa jedhee dubbate jechuun BBC Afaan Oromootu gabaase. Hoogganaan dhaabbata nyaata addunyaa Daavid Baaslii waraana Yuukireen gatii midhaanii qaalessuun iyyeeyyii addunyaa irratti dhiibbaa jabaa uumaa jechuun akeekkachiisan. Oomisha midhaan nyaataaf oolan oomishuuf gurguruun addunyaa gubbaatti beekamtii kan qaban biyyoonni ollaa walii lamaan waraanatti galuun dubbii ijoo addunyaa ta'an. Waraanni kun biyyoota midhaan gurguran gidduutti adeemaa waan jiruuf addunyaa irratti uummata hedduu beelaafis ni saaxilaa jedhu Daavid Baaslii. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaataa qophiileen keenyaaf biroon itti fufuu yeroo gaarii.